Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Chaayinaa fi Ameerikaan odeeffannoo waraanaa wal jijjiiruu adda kutanii turan itti fufuuf walii galuun isaanii himame. Ameerikaa fi Chaayinaan muddama gidduu isaanii qabbaneessuuf jecha odeeffannoo waraanaa wal jijjiiruu adda citee ture deebisanii eegaluudhaaf walii galtee irra ga'uu isaanii Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden ibsan. Pireezidanti Joo Baayiden gita isaanii Chaayinaa Shii Jiinpiing waliin roobii kaleessaa Kaalifoorniyaatti wal arganii marii taasisaniiru. Marii kana boodas Baayiden walitti dhufeenya ifaa fi kallattii ta'etti deebineerra jechuun dubbatan. Dureewwan biyyoota lamaanii kallattiin wal arganii erga mari'atanii waggaa tokkoon olis ta'eera. Baayiden dabalatee dureewwan lamaan kunneenis sarara ittiin kallattiin wal arganis qabaachuuf walii galuu isaanii ibsan. Dureewwan lamaan erga haasaa taasisaniin booda Pireezidanti Baayiden ibsa kennaniin odeeffannoo wal jijjiiruu dhabuun rakkoo uumuu danda'a ture jedhan. Amma garuu pireezidantoonni lamaan bilbila waliif bilbiluun kallattii fi saffisaan waliin mari'achuu danda'u jedhan itti dabaluun. Yeroo sanatti afyaa'ii mana maree Ameerikaa kan turan Naasii Peeloosi yeroo odola ofiin of bulchitu Taayiwaan du'achuuf turetti Chaayinaan wal jijjiirraa odeeffannoo waraanaa Ameerikaa waliin qabdu kan adda kutte. Baayiden dhimmoonni irratti walii hin galamne hedduun ammallee jiraatan illeen Pireezidanti Shiin garuu nama kallattii yookaan qajeelaa turan jedhan. Baayiden marii isaaniitiin dhimmoonni irra caalaan bu'a qabeessaa fi kan ijaaran turan erga jedhaniin booda Pireezidanti Shii ammoo akka abbaa hirree ta'eetti akka ilaalan ibsan. Joo Baayiden gaaffii gaazexeessitoota irraa dhiyaateef deebii wayita kennanitti biyya nurraa adda ta'e hoogganuu isaaniitti akka abbaa hirreetti akka isaan lakkaa'an dubbatan. Pireezidantichi deebii akkasii yoo kennan kun kan jalqabaa miti. Baatii waxabajjii darbe yaada wal fakkaatu waa'ee Shii irratti kennuun aangawoota Chaayinaa dheekkamsiisee ture. Haasaan isaas kan bu'aa hin qabnee fi kan itti gaafatamummaan hanqatudha jechuun qeeqanii ture. Dureewwan lamaan erga haasaa taasisaniin booda dhimmoota kanneen keessaa tokko walitti bu'insa Israa'elii fi Hamaasiiti. Qondaaltonni olaanoo Ameerikaa tokko Baayiden dhiibbaa pireezidantiin Chaayinaa qabanitti fayyadamuun Iraan gochaa walitti bu'insa kakaasurraa akka of qusattu akka akeekkachiisan gaafachuuf akka fayyadaman gaazexeessitootatti himani. Dureewwan lamaan kunneen guddina hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligence waliin xiinxaluuf walii galaniiru. Gama biraatiin qondaalli Ameerikaa tokko akka ibsanitti dureewwan kunneen dhimma Taayiwaan irrattis bal'inaan marii taasisaniiru. Haaluma kanaanis yaada Shii Taayiwaaniin walqabatee kaasan dhimma balaa guddaa walitti dhufeenya Ameerikaa fi Chaayinaa murteessu jechuun ibsan. Mariin Baayidenii fi Shiin booda Chaayinaan waltajjii irraa odeeffannoo biyyoota jidduutti taasifamaa ture kan walqixxummaa fi kabaja bu'uura taasifachuun raawwatame ta'uu ibsite. Seensa marii dureewwan lamaanii irratti wayita haasaa baniinsaa taasisanitti Shii dacheen biyyoota lamaaniif gahaadha. Milkaa'inni tokko isa biraatiif carraadha. Walitti dhufeenyi badaan bu'aansaa biyyoota lamaaniif jedhan. Kanaanis dureewwan biyyoota jajjaboo lamaanii bu'aa bu'uura qabu hanga eegame akka hin finnetu ibsame. Aangaan Ameerikaa tokko kana ilaalchisuun wayita dubbatanitti kaayyoo sirriin dorgomtummaa isaanii eegsisuu, yaaddoowwan gara walitti bu'insaatti geessan irraa ittisuu fi sarara walitti dhufeenya isaanii banaa taasisuudha jechuun dubbatan. Gurraandhala darbe afuuffeewwan basaasaa Chaayinaa samii Ameerikaa irra balali'aa turan erga Ameerikaan dhooftee kuffisteen booda walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii haalaan badee ture. Kun ta'ee baatiiwwan booda ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan gara Chaayinaatti imaluun Pireezidanti Shii arguun waliin haasa'anii turan. Daawwannaa kanaan booda yaada Bilinkan kennan hordofee dhimmoonni biyyoota waliif hin galchine jiraatan illee wal jijjiirraan odeeffannoo fooyya'aan akka jiraatu abdii akka taasisan himanii turan. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan marii dureewwan biyyoota jajjaboo addunyaa keenyaa ta'an Chaayinaa fi Ameerikaan taasisan haala kanaan qindeessinee isin biraan geenye waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimedia like, share, subscribe godhaa.
Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.